Sampai tetap. Fayam faya, fayam faya, fayam faya. Fayam faya, fayam faya, fayam faya. Ogeessi fayyaa kun daa'imman jaalatu qaba. Maatii jaalatu qaba. Mana isaa kan jaalatu qaba. Sa'aa 24 dhaabbata fayyaa keessatti hawaasa isaa tajaajilaa jira. Taa'umsa qabdu keessaa qabanii beekamtii qabdu. Isaan yoo dubbatan isaan warri isaan jalaalleen dubbii isaanii fudhatanii jijjiirama fiduu danda'an. Qaalii isaanii dhaga'an keessaa filan. Haadha zooniitii fi digireeshinii dhimma dubartaatis itti dhiibnee caasaa addaatis dhiibnee digireeshinii takka tasoosuutu jira. Isiisanii haadha zooniilee qabannee haadha zoonii san qabanneeti teenyee maree maal godhuu qabnaa uummanni kun dubbanne nu jala qoreedhaan nu jala inni kadhate qoruma jijjiiree sana nu sirreessaa hin jiru. Jannaan hin carjaan hundaanaa wal sooluu bal'aa ni tursiisan. Nuti haala isaanii dubartaa keenya walitti baasnee mari'achiisnee dubartaa keenya ifi maagaree kaastee jechuudha. Itti as dhufan maal godhuu qabnaa mee dallee kan isin fayyada dubartaa fi daa'immanii jarri dhiiraa kun didee jira sana irratti mukaanillee nu sirreessuu dide qorra mata nu wal qabaa nu gara innaan nu didani maal godhuu qabnu jenneeti mari'achiisnee jechuudha. Nuti ijaarrannaa manni keenyaa nu laallata nuti ijaarratee jijjiiruu qabna waan nu laallatuuf didanii jennee onneen itti dhagahamte. Waan takka isaaniin hin geeyinaa jiran ni mari'atanii dhiibumaaf dhibba baasin. Maal isaa kadhatanii haa keedan mana barbaadaan gisee harkatanii itti geessaniiti dhiibuma har'a qarshii hangana fuudhanii meeqa nu bitti nu baay'isanii hangana isin bitti yennaan isaan san fuudhanii jalaa bitanii dhufe har'aas kana galchanii guyyaa birootis giseetti dhufe dhufanii nu bira nu mari'achiisanii meeqaa isuma akka seenii 90 takka bitatan achi booda firii kudhanitti dabalatu achi booda nu jaara illee kadhan muka nu baas ciraa gaara guddaa kana qabna ittiin deddeebi'e hojjetaa misoomaattis nu didee caasaan irrattaatis guutuun nu diddee mukumaa nu qorqotan jechuudha muka gaara jiru jechuudha nu qorqotanii humna namaa nu qorqotu maal godhuu qabna jenneeti ammaas nu godhuu dubartaa gaafa nuti abbaa mana keenyaaf illee isin ijaarsisnaa fayyaas kunoo najjaara torbamoo 8 asii wal ga'ee jechuudha isaanummaan fidanii jechuudha. Ifumaa qorqorrootaan oltanitti buusa ifumaa ol qabanii ifumaaf jaarree malee dubartaalee nu keessin jirtu caasaan dhaqattaallee takka nu baasu kadhinaa gaafa jaaramee garuu bakka dhagaatti guuramee ni citee akkana fuula dura keellaa keenya citaadhaa bakki sana hallayyaan mana qe'ee tolfannee bakka dubartuma keessa baasaa nu jaallisan dubartuma keenya yaamne irratti jechuudha dhagaadhaafillee dubartaa keenya yaamne dhagaa guuraa oolan kan ta'e wajji guuraa oolan akka wayyaan hundinuu dhagaa akka nama maraatee guuraa oolan isaanii guunne bakka sana daldala nama liisoo nuti godhu nuti daa'imni jidan sanillee akka dhiiraatitti akka sanillee ni baay'ee gara naannoo fakkataa eedeenya akkanatti tolfannee akkamitti bakki banaatu bakki tun fakkattuun tun akkamii akkanatti keessi jedhanii ammallee liisoo godhuudhaaf jechuun sun ta'u dhiiraallee akka takkanii waa iddoo bakka karoora baafanii isaanii haala sanii nuti dhiibbuu godhatu haala kudha sakkee kan ammoo eegaan dalagaa dhiibee abbaa raddaa suma soba malee kan kuma waan ta'es dubartaa qabadhaa dubartaatu jijjiirama kana dubartaa qabadhaa maaliif dubartaa dhungoo firii takka bitaniitu namni nuu firii takka hin jiru deebi'anii dubartuma teenyallee taasisu dhuftu san nu gargaaraa hiraata nu fidaa hin faxarree nu gargaaraa jechaa turan jechuudha achumatti illee simintoo firii takka kadhanneet irraa dhabu maaliif achuma keessa nurraa hanqatee ittiin goona gisee jennuun hin ta'u hin qabnuu nu jedha sababa sanii ati takka hundaa hojii walii bu'anii gisee waliin dhufnu dubartaan teenye waan kan takka hin kadhatinaa isaan nuti ni jirraanii bitannaa jaanii bitatanii galgala hundaa fi guuraa bulanii halkan hundaan qazaa 8 nu bira turanii eega galamboota illee ganamallee fatara fidanii dhufanii jara dhiiraa sanuu asii nuutuu dhiyana kannaa fi yeroo sanitti saniifuu namni ni dandeenya jiyooti seenee dubartaa teenya qabannee waan feene godhuu dandeenya waan feene galmaan ga'uu dandeenya. Caasaan waan takka namaan gootu wanni isin beekuu qabdan caasummaan waan takka namaan gootu isaan ifumaa yoo ati dhimma dubartaatiin mucaas mara dubartaatii hojii wal qabatte malee isaan isoo dhiibanii si bari'a malee waan takka wanni fi godhanii jirtu jijjiiramni karaa
caasaa addaatii fi dhufuu Safaya, ya oge safaya, aku katu lubu. Mallaqa kana qabu fatan dubartaa teenya jechuudha. Qarshii takka khadiiraan leekka illee mitillee qarshii takka wanni hojii baasan jechuudha. Haroora qofa baasanii biyyeetti guutamee hafaayan dubartaa teenya kana. gareedhaan baati ka dubartaan haayilaandii kanatti har'a gareettaan ni dhufti. Haayilaandii hanga kan nameef ni guutti haatee deemti jechuudha. Borullee garee birootti dhufa ganda biroo. Gantii dhufe san garee ni guuta jechuudha. Wanta kana guuteeti dhaabee deema. Bakka isaa kan namti san dhaabaniiti deeman. Gandi kaanis boru ni dhufa jechuudha. Gizee dhufan hojjaallee qabatanii dhufanii waan akka aannaniillee nuuf fidanii dhufanii jimaallee fidanii dhufanii teenyee mari'annee jechuudha. Footooleen kaasnee ni jirti. Mari'anneeti eega marii san gaggeessine booda kaanee harkaan daleen. Ifii fi diban jechuudha wanta kana. Dibanii fixaniiti jechuudha. Galgala kaanii eega nutu asi dhiisnee biraa yaane hanga keenya fixnu malee hin deemnu jechaate akkasii diban jechuudha dubartaan ta'e. Adda qoqqoonneef gareedhaan ganda gandaan adda qoqqoonneef ganda keenyaaf amma asii hangachi zoonii dheeraatti dhaabee isaanumaa biyya sitti guuree jechuudha. Zoonitti qaban isaanumaa nu hanga asii isa tolchanii moodeel qabalee ja'a kun araddaa teenya udaalirraa bilisa taate jechuudha. Bilisa goonee jirra jennee diyaana. Kanaaf dhaguma kun dhagaa kun ammaas asuma harkam asuma keessa waan faayidaan qabne waan silaa darbamuu irra daleen waanuma isa fagootti hin barbaanne ifi baasanii ifi forroosinee as binna ifi takka nuufillee irra barreessinee jechuun miidheessinee ta'ee jechuudha. Kanaafuu qorqorroo billee idda qarshii baasii waan akkanaatti damma qorqorroo numutti isaan binna jeetiin barbaadee ture. Wanti kun dhagaa kanarra yoo daleenee hoo dhagaan keenyaa walumaan ta'u jennee dhaguma keenya guddisnee dhufa dhaguma keenya irra daleenee jechuudha. Faaya. Ini elemen apa lagi? Ganda umari ganda elemen ganda. Misalkan itu, kali ganda itu juga ada. Island itu kan guru mbak, itu guru aja ulfat itu. Island itu juga guru. Yo gogo kan ada dam itu, kororof ja. Amma joleng video yang saya katakan kami itu, cuma tak kantor kerja itu. Sini aku gogo dam itu ada ada juga. Itu guru nafas ada itu dia itu guru itu nama. Kanifu ati zooni teenya hundinuu isaaniitu bira dhaabbatee teleesisa. Waan biroo gisee teleenullee meeshinii teenyaa fi haadha zoonii teenya kan inni siin keessatti isaa san warra teleesisaa jiru. Asiin immoo zoonii dheeraa asii jechuun zoonii dheeraa asiin immoo zoonii dheeraan illee Zaina kan untuk kabar isali malee wanti birooni kaaree nuti uumne kakaalee kan untuk waan adda addaa open dedication ijaaru dedication biri jaa asitti haarii takkalleen sababa da'umsaatiin du'uu qabdu jaa kunillee dhaadannoolee silaa waan birootu irra barreessinu jechuudha. Dhaquma naannoo keenya jiru irratti barreessinaa jechuudha. Maaliif iddoon ni danda'ama waan jiru waan lafa keenyaa qabnu waan naannoo keenyaa qabnu ni danda'ama. Waan hunda maallaqatti baasurra waan naannoo keenya jiru irratti dalaguun ni agarsiisa. Iddoo agarsiisa sirna asirratti agarsiisa namni asiin achi kanal akana daawwachuu danda'a. Kuduraan gosayyuutu jira. Kuduraa gosayyuu hanga qirxaatti jira jechuudha. Aduun duraatti dhaabbatee duraa maxxanche malee kuduraaleen gosayyuu jira jechuudha. Gosayyuu irraa dhaabnee hanga timaatiitti jechuudha. Achillee gosa midhaaniitu jira jechuudha. Gosa midhaanii kana laal garbuutu jira, qamadiitu jira, ashangoreetu jira jechuudha. Gosa midhaanii kana walitti daanee gaafa kuduraa keenyaa fi muduraa keenyatti jira. Abukaadoo qabnaa, muuza qabna jechuudha. Rabbi jee gurguddisnee gaafa nu dhalee jechuudha. Wanni ala barbaadnu jiru jechuudha. Gaafa nama barsiisnu asirratti abukaadoo asii qabna, muuza asii qabna, nyaata madaalamaa, muduraa gosa midhaanii hundinuu waan keenya keessatti dalagamuu danda'u. Asuma lafuma qabnu tan irratti adda qoqqoonnee jechuudha. Waan adda addaa dalaguu ni dandeenya jechuudha. Waan silaa magaalaa bitamu sun dubartaa qabatamaan lafatti jechuudha. Lafatti agarsiisa. Waan himan tokko miti galee kaniifuu
Gobello qaba. Kanallee midhaan tokko hundaa qaba. Gosa midhaanii kasee hunda asumarratti isaan agarsiisu. Gobelloo kana isaan qolchisiisuudhaaf agarra harka meetii simmaa suuroo gooneetuma isaan barsiisuuf malee itti fayyadamu. Akkana goonee haati mana gortee mana sirriirraa tajaajila argatee gisee mana isii geessee akka fayyadamte. Haaronni jira, timaatimni jira, fayyisii jira. Waraana gidduu dhiittee yaa ogeessa fayyaa kan kuufee ol qabdaa yaa ogeessa fayyaa lubbuuf hin dhiphattu yaa ogeessa fayyaa har'eergaa qabdaa yaa ogeessa fayyaa abukaatoo lubbuu walii fayyaa Isaan ofa baatanii fiiguudha. Ganamuu dhufaa ofa baatanii. Adumaa itti dhaabbatee kana ta'e jechuun ganamaan namni fiiguudha isaanii fiiguudha. Har'a lookaleen itti ofaatanii baatanii waliin. Maaliif itti lafaanis qorqorroo Jadi Manni fincaanii guutumaa guutuutti ni jira. Garuu shaawara nama takka takka qabu. Shaawara san waliin gahuudhaan manni. Iddoo dhiqannaallee iddoo qaama dhiqannaa jechuudha. Dubartaan keenya hedduu rakkatu. Laata kafaata keessa galanii. Kanaafatti kanaan deebitee rakkoo dandeessu. Saniifuu shaawarri kun barbaachisaa moo barbaachisaa miti waan jiru. Yoo mana fincaanii kan malee immoo galee shaawarri yoo barbaachisu amma dubartaan keenya walii agarsiisnaa walii geenyaa. Pasti petani seru petani seru dia dah lalu. Sini nak, wajib ni nak dia. Tapi dia jelas jelas. Apa sah? Ina dagame uni nak. Itu lu nama ni nak kan? Ini malu kan? Ini rokok tu ni dan dah mawan jauh nak dagame. Ni gua dah mau gua tu mawan jauh nak dagame. Buju masa ni dia asli awak tu. Ayalin, wanta kan gua dia tak kaya satu song genyen. Gua deh ABC so kamera jetin. Ayalin jual mariat. Kisahnya wal mariat deh. Thailand dia kata sa harasan dia rati juga jira. Mati sa jalala rati makinan jide cigenne. Kisah genne itu. Thailand di sana kita kerora bahasa itu. Alah kami ini hidup apa? Jadi asli itu saya dua kali mariat sih. Akli maafi mutaf. Dunia aku punya. Thailand di aja. Pajak di bule tu. Takkan dia itu. Harus boleh kita kawal. Ini itu kita kawal. Alah sana pindah asli
Ayilaandii sana. Guurree ammas dubartaa kakaasu malee qabu ta'e nuti guurree akka fillee beeknee dubartaa biroo baafnee mari'achiisnee jechuudha. Akkasitti wanta kana illee daleenee hinaafu malee namni hin dalagu. Hinaafanii nanachitti hinaafee dhiiroo ani ooyumaa akka jijjiiree wanta kana jijjiirama fudhatanii dhagahame oomaa hinaafaa keessa uumaan hin irraa bu'ee giseen ta'ee magdassanaa ta'e ni godhaa bakka ni danda'ama. Eenyumaa duraan abdii murannee huban hin danda'amu wanti takka hin dalagamu jee yaan immoo qorataa faamaa nabbaasee jeetii yaada ture garuu wanni takka ni daleen yoo jedhanii itti galan jechuudha. Ni danda'ama yoo jedhu wanni hin danda'amne takka illee jirtu ni danda'amti. Murannoo barbaachisaa. Ammas maatii teenya tana garaa murannee biraa deemnee yoo daleeynee jijjiiramnee nu jijjiiraallee jenneen afaan guutuudhaan dubbachuu dandeenya. Isoon dalagin teenyee komachuu bichaa waajjiraas ta'e warra aanaatis komachuu nu barbaachisu. Garaa murannee hidhattanii dubartaa qabattanii akka dalaydanii jijjiirama fidanii hin ja'a. Isaan sadee kana haasa'uu dandeessu. Mee muuxannoo keessatti amma dubartoonni kun hundi caasaa dubartaati. Caasaa raddaa keessa jiranii warra hawaasa bulchu akkuma keessatti mee amaddisaa waltaa dubartoonni as jirtan kun maal hojjettanii akkamii hojjettanii jijjiirama isin fiddan kana isinirraa muuxannoo fudhanneetiin nuti gallee hawaasa keenya jijjiirama keessatti hinnaa jaaniitti waa isinirraa barachuu dhufan. Kanaaf eksteeshinii bakka buutee eksteeshinii waan ibsuu qabdu iftee jirti. Isin akka dubartaatti ergaa akkatti deemuun tan akkatti hojjettan waan jiru waan akka nama kanaan iyyatti jira mataa keessatti irraa. Dallayno kun duraan qoree tana ijoolleen ni fuutee ni shiddii warraa geejjitee ni fuutee ni shiddi. Ijoolleen giseenii fi horii asiin of horii natti kennamanii as keessa dheede ijoolleen giseenii fi isaan hin jirre wal gahiidha as keessa taphatanii qolatanii jiran. Akkamitti akkana taa'annu kan bu'aa keenya nu fayyadaa maaliif akkana ta'a yennee fi naati haati zooniitu wal mari'anne isaanillee mari'achiifne wal mari'anne jira. Bakka tanaa qorqorroo qorqorrootti yoo kanatti asheenee hulaatti godhanne guyyaa isaan wal gahii deemanillee ala jaasatti gisee isaan deemanillee wannichi keessa nuti keenya jechuma keessan nu eeyitiibii jenneen naaf isii wal mari'an waggaa wal mari'anne dhufneeti eksteeshinii fayyaa keenya tana mari'achiisa akkamii akka kun hin ta'u ni ta'a abbootiin araddaan uwwan qabdu dhimmi dubartaan uwwan qabdu amma ni mari'achiifne dubartoota keenya garee ni aamne akkamii nuuf taateetu bu'aa teenya kan nu qabnaa jedhaniit qarshii gareen walitti qabanii maqaa wajjin barreessanii fidan. Gaadaga wanni itti godhanneeti koree qarshii sanitti nama saji itti godhanneet qarshii sana akkasitti walitti qabnee magaalaa dhaynee zingoo binnee akkanatti itti cufan. Guyyaan itti nuti isa araddaallee kadhanneet dagalma tana nuumuraa dagalee sanallee laajjee jalloo nuti itti ta'an hiriirtuu nuumuruu didanii akkanatti dubartaan abbaa mana siifaa fiddee akkanatti itti dhodhaanneera. Dabala tanaatti ijoollee waan jiru. Marii gaggeessee Musii akkanatti torbaanitti arbaa qabna. Akkam jettaniin jee ijoolleen teenya gisee manni yaalaa kun akka nuraa ta'e rakkoo iddoo nurra jira. Waan takkaaf nu fayyadanii kanumaafuu kan wal mari'annaan jee haya nuuf taatu jee akkas haya busii arbaa qabnurra dhibba achi naa baasa. Nama naaf yaadda hayyeen filanna arbaa kan filanna ani immoo kana mana yaalii kana dhimma kana ijoolleen nurraa balleessitee badee akka duraa irraa badee kana jijjiirama godhuuf jennaan hayaa nuuf ta'a jechuun buusii arbaa ka abbaan manaa qaban qaba ka maaliin qaban buusii arbaarraa dhibba ka darbu 50 darbaa ka 200 naa darbaa walitti qabeetiin garee ijaarradhee namatti goggodhee bitannee asi qopheessine. San booda akkam jettan gaa nama dhiira nu godhaa jenneen eksteeshinii sinummaan mari'adhaa galuuti nu eenyuun nu godha jira abbaa raddaan nu godhe hunduyyi itti qabnu sinummaa jedha kaaniif taas jechaanii asirratti kana ammallee kanaa miti jijjiirama muuxannoo ganaa godhuuf ijaarata yeraallee kanallee kanaa miti jijjiirama godhuuf amma immoo bakka kanatti mana silaa doomsaa yaadneeti yaada qabna amma bakka kana ijaaratu. Jaarana jenneti qorqorroo kana cufana booda sabni yaada qaba.
Warabbi egaa rabbi hojjedha. Akkanaan jedhama. Karena itu semua boleh nih, dubartoonni. Ana isaan ana jamme kuni sagantaalee paakeejii ekspeeshinii fayyaa dhaloota lammaffaa ja'a. Paakeejiileen keenya kan duraanii gaggabaabaadha jechuudha. Gaggabaabaadha bakka afuritti qoodama duraan. Amma immoo jijjiiramee jechuudha. Barbaanneeti jechuudha wanta kana. Dhaloota lammaffaaf waan deemnuuf paakeejii duraanii barreeffannuu jenneeti. Paakeejii duraanii sana nu fayyadu waan ta'eef. Wanti keenya dullachuu dibatee dubartuma maallaqa olii guutte sanitu kellaa hanallee ni haaru banne jedhanii kanallee haa dibatan. Zingoon kunillee kaalatti gisee yaada kan dubartoonni keenya kakannan san beeku. Mana turtii yaawwanii bakka haati teessee itti hafuura fudhattee harmoo hoosistu. Jaarrana jedhanii dibatanii asiin ammoo innisii asirratti magaalaa. kun immoo koochiin tuni itti dhaloota lammaffaaf kennaa mire darsiisuun kennaa mire jedha. Saniifuu yoo rabbiin nu gargaare jechuudha. Akka tasaa ammallee yoo dhuftee akka tasaa xiqqisoo ambulaansii yaamnee fi isiin karaa ambulaansiin karaa jirtu takka iddoo biroo jiraatu. Hojiin mummuun haadha san qabdee haa sardiitu taate jechuudha. Ni jirra waan ta'eef tajaajila ni kennaa fi saniifuu haala saniin itti jirraa jechuudha. Salaalee firiijanii qabnaa itti fayyadamnaa. Itti fayyadamaa jirra jechuudha. Mana akkanatti haaromsu jechuun mana laataa. Karoora kuni ragaa argaati. Asii ragaa argaati. Ragaan argaa keenya kana fakkaataa asiin wanti kun foormii wanti kun eega dhabame turee mire nuti immoo waraquma chaartii wanti illee nu kan namtana waa raawwachisaa jedhanii nu kan namtana kara duubaa kana galchine sararree jechuudha. Wanta kana foormii duraanii sanirraa duraan darbame irraa ilaallannee itti baasnee jechuudha. Faayitaamnee haala kanaan ji'aan guutaa deemna. Qoricha raammooti saala kanaan ji'aan guutaa deemaa jechuudha. Busee gaariidhaa fi busee hedduu qabdu zeeroodha jechuudha busee hundaa'u. Wanti kun foormii wanti kun eega dhabame turee mire nuti immoo waraquma chaartii wanti illee nu kan namtana waa raawwachisaa jedhanii nu kan namtana kara duubaa kana galchine sararree jechuudha. Wanta kana foormii duraanii sanirraa duraan darbame irraa ilaallannee itti baasnee jechuudha. Faayitaamnee haala kanaan ji'aan guutaa deemna. Qoricha raammooti saala kanaan ji'aan guutaa deemaa jechuudha. Busee gaariidhaa fi busee hedduu argamtu zeeroodha jechuudha busee hundaa'u. Waan irraa kanneen as baasnee kitaaba sanaatti akkanaan qabu barra maal nu jiru dubartii baadhiin Family planning ini dia fayyadamu. Kunimmoo qulqullina naannoo mana bichaanii kana kana gaafata. Kana guunnee tokko Ragaa warra kana as keessa ta'a. as keessa galaa fi mana bichaanii qabatee wanni isaa guunnee as keessa fayyadamu. Fayyadamanii family planning fayyadamu. Sani kaasi ala. Akkasii kun nyaata immoo
Haadha ulaagaa guddoo baasiraayitii godhe. Silkii keessatti illee galchine asitti illee haaromsine daa'imman Amora adda kana sikirra ni garra. ni gartanii maneetii Amora finfinnee jiru ni beeka. ni beeka ta'e silkii ta'ee jiraan Eenyu mana tijaarii qaba. eenyutu hin qabne Eenyu shuraan. Tole sirriidha. Saamiyaa waa guddaa nu yaadachiiste. Ani wanni takka lama jekkatti gadi fageessiniif reefu daawwattanii jirtu. Sussuma kuduraa ilaaltan reefu achitti kaarootii fariyaa waa baay'ee isiniif ibsite jechuudha. Xiqqoo raafattee dhufte saamiyaa loona waan ta'eef. Wanni as keessatti agarre sun haram deemuu qabaadha amma. Bakki tun amma giddugala barnootaati. Keellaa fayyaa kaa'aa bakka dhugoone dubartoonni gizee dhufa waan kana sammuu qabatanii haram galan jechuudha. Hara mana isaaniitiin galan jechuudha. Boodora mi'oora qabnee gizee baanuu laallamma. As keessa amma sunsuma kana jira. Ganda kana keessa amma kuduraan ni jira jechuudha. Warri manduubee kanatti tolfatanii jira jechuudha. Keessumaa Oromiyaa dhufte illee yeroo dabartu kanatti geessanii fariyaa afaan agarsiisanii yoo dandeenya dhaallee dabaluu dandeenya. Yoo xiqqaate sunsuma araddaa keenyatti kudhan. Kuduraa namuma abbaa warra keessatti naannoo keellaa warri jiru guututti yoo dhaabbanne sanyii nuti ni kan sanyii. Gaawwatti amma sanyii akkasii fidannu boonu. Sanyiidha manduubee keenya kanas dhaabuu qabna. Wal qabada jechuudha. Keellaan fayyaa ka daa'imaa fi ka dubartaan. Dubartaa fi daa'ima jechuudha. Yeroo mana karakkatu hanqina nyaataatti fakkeenya amma calalli nuti gaggeessinu yoo ilaaltan eenyu calala dhiira. Dubartaa fi daa'imman. Bakki irratti hojjenus dubartaa fi daa'imman. Qaamni miidhamus dubartaa fi daa'imman. Dhiirti deemtee kuulis dalagachuu dandeessa. Karaa fagoo deemtee jiraachuu dandeessa. Dubartiin immoo deemtee kuulis dalagachuu dandeessa. Mana sirraa fagaattee buluu dandeessa. Ilmoo mana keessa jirti. Ilmoo qabattee deemuu dandeessa. Kanaaf inni akka fedhe ta'u deemee dalagatee ifi nyaatee buluu ni danda'a. Karakkatu dubartaati. Kanaaf fayyaan karakkatu yoo dhukkubsatan dubartaati. Yoo rakkoo nyaataa dhufte rakkatu dubartaati. Kanaaf dubartaa irratti hojjechuun mootummaa wanni xiyyeeffannaa guddaa dubartaa akkana qabannee raayyaa misooma dubartaa gurmaa'insa dubartaa yemmuu bu'uurri asii jechuudha. Isa kana immoo nu maddisaa waltaa irratti agarree jirra. Isa kanarraa amma maal hubattanii waan amma saamiyaan kaafte kanas dabalatee waan asitti hubattan kana dura maalirraa haa baranneedha amma waan nuti dhagaame haa kaafnu eegas maal godhuu qabna waan jiruuf uffanii carraa dubartoota keenya kabajamtoota bulchitoota araddaa keenyaatiif tokko. Dhuguma dubbachuuf taanaan hedduu nutti dhagahamte maaliifiin kana jaa hojjechaa turrellee hojii keessa gallee mul'ata hin qabdu jechuudha hojiin hojjechaa turre san ha mul'ata hin qabne hojjenne ta daangaa hin qabne jeetiin ilaalan akka biyyatti amma immoo hubannoo guddaa arraanfannee jira duraanillee haa hojjennu kanuma hojjennu san hojii mul'ata hin qabne hojjechaa turre bu'aa bayii keessa baanee
mul'ata hin qabdu jechuudha. Daangaa hin qabne har'a waa hedduun nu dhaga'ama. Maaliif bakka xiqqoo qabnu tanarratti maal dalayne maaltu nu dhaga'ama waan daangaa hin qabne hojjechaa ture. Waa bayii keessa ba'a. Hojii dhabaniitillee dubartoonni keenya ni jiran ammallee ni jiranii ni hojjetanis jeetii yaadan akka biyyatti. Oromiyaa irraa illee manduubii amma duraas dalaynee jira. Cimmisii bishaanii irra dhaabbanneeti Oromiyaa irraa illee dhufanii daawwachaa turan. Garuu qabatamaan akkasitti akkarraa kana keellaa keenya hawwataa goonee hin mul'anne jechuudha. Har'a waa hedduu barannee caallee harkamuu qabna jeetii yaadan akka kiyya waa hedduun na dhaga'ama. Maaliin dalagee amma dura hoggaa hanqa kana bu'aa bahiin keessa ture san hojii keessa hin galin waan haaree ana taate. Namni walii galee namni xiqqaan tokko waan fedhu dalaguu danda'a waan jirraa barannee jirra. Nama muraasa tokko qabatanii walii galanii waan qabatamaa kan mul'ata qabu dalaguu dandeenya.